Kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Gooftaan inni nagaaf ayyaana isaa keessatti eegee har'aan nu ga'e bara baraan ulfina guddaa haa fudhatu. Aniif hojjetaan Waaqayyoo namni Waaqayyoo Abrahaam Dhugaasaa nagaaf ayyaana Waaqayyoo keessatti eegamnee amma toora kanaan sagantaa keenya torbee kan hibboo gaa'ilaa kutaa arfaffaa isaa qabannee isiniif dhufuu keenya Waaqayyo yeroo gaarii yeroo miidhagaa akka nuuf kennu abdii guddaa qabnaa. Sagaleen keenya isinitti ni dhaga'ama yoo ta'e hiriyoota keessaniif sheer godhaatii isinis osoo addaan kutin hordofaan affeerraa keenyadha. Daqiiqaa muraasa isin eegna hanga warri toorarra hin jirre gara tooratti dhuftanitti akkasumas hanga hiriyoota keessanii fi sheer gootanitti daqiiqaa muraasa sagantaa keenya osoo hin jalqabin isin eegnaa. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kun tajaajila karaa Obdii Miidiyaatiin barnoota isiniif darbu mata dureen isaa hibboo gaa'ilaa jedhudha. Eebbifama. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Abrish baga nagaan dhuftee nagaa hordoftoota keenya erga gaafatteen booda Waaqayyoodhaan galateeffannee kadhannee sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla. Tole Paaster guddaa galatoomii carraa kana argachuu keenyaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Hordoftoota miidiyaa kanaa warra laayiviidhaan hordofaa jirtan hunduma keessanii nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti haala keessa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Egaa har'a Waaqayyoo guyyaa har'aa nuu laateera, carraa kana nuu laateera. Guddisnee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waa'ee dhimma gaa'ilaa irrattidha kan nuti marii jalqabnee. Waa'ee dhimma gaa'ilaa ishuu guddaadha. Sababa kanaaf hundumti keessan gaaffii gaafachaa turtanii dhimma gaa'ilaa irratti barumsa nu barsiisaa kan jedhu namoonni karaa toora feesbuukiitiin kallattii garaagaraatiin gaaffii na gaafachaa turtan jirtu. Kanaaf kun immoo wantoota hubannoo isinii laatan gahaadha asuma irratti ga'e kan jedhu doon taane isinii fi hubannaa isinii laachuu keessatti ga'ee mataa isaatii qaba waan ta'eef hiriyoota keessan itti affeeraa warra kaaniifis sheer godhaa. Sagantaan kun utuu isaan darbuu baate gaariidha. Kanuma jechaa gara Waaqayyoon kadhachuutti utuu deemne gaariidhaan jedha Paaster. Tole Waaqayyoo si haa eebbisu. Waaqayyoodhaan ni kadhannaa. Waaqa hunda dandeessu, Waaqa bara baraa, Waaqa barri haalli sin jijjiirre, bara mootee haala mootee kan jirtu, guddaa hundaan olii, jabaa caaltu, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si galateeffannaa. Galanni guddaan, ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Nagaa fi kennuuf baay'istee yaadaaf akeeka kee keessatti jabeessitee nu qabdee har'aa waan nu geesseef. Har'a guyyaa ammaa kana sa'aatii ati nuuf kenniteef guyyaa nuuf kennite irra dhaabbannee yaada kan kee kan dhaloota keenya gara yaada keetitti guutu kana ittiin ga'uudhaaf jirraa. Nunillee waan dubbachuu qabnu akka ta'utti akka dubbannuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Barsiisan dhugsidha yoo ati nuun darbitee barsiiste dhaloonni kun qajeeluu danda'u waan ta'eef ati nuun darbitee dhaloota kana barsiisuun dhaloota kana gorsuun karaa qabsiisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen. Ammeenyaa gaarummaan akka hin dubbatamne, qajeelinni akka hin dubbatamne, sagaleen kee akka hin dubbatamneef dura keenya goruu barbaadu humna kee humna Waaqa jabaatiin kan rukutame haa ta'u. Ameen. Boloonni keenya barnoota karaa keenyan darbuun akka isaan jijjiiraman, akka isaan haara'an, waan haaraa akka ittiin argatan, akkasumas karaa barnoota kanaatiin jireenya isaanii badiisa irraa kufaatirraa akka isaan oolfatan ittiinis jireenya eebbaa jireenya nagaaf gammachuu qabu akka ittiin gaggeeffatan ati isaan gargaari. Ameen.
jalqabnee hamma xumuraatti ayyaana kennu waliin ta'i. Ameen. Ameen maqaa Yesuusiin. Tole egaa eebbifamaa hordoftoota keenyaa tajaajila kan keenya yeroo gara biraattis akka argattaniif Obdii Miidiyaa YouTube irratti subscribe gochuu, FB irratti like gochuu fi Telegram irratti join gochuu akka hin daganne akkasumas tajaajila obboleessa keenya hojjetaa Wangeelaa Abrahaam guutuusaa argachuudhaaf Elgiboor Miidiyaa YouTube irratti subscribe gochuudhaan akkasumas Telegram irratti join gochuun FB irratti like gochuudhaan hordofuu ni dandeessu. Akkuma beekamu guyyaa har'aa barumsa mata dureen isaa hibboo gaa'ilaa jedhu kutaa arfaffaa isaa irra geenyetu jirra. Guyyaa jalqabaa seensa isiniin geenye seensatti fufnee immoo kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa itti fufinsaan torbeetti barataatu turre. Barnoota keenya darbe keessatti waan guddaa akka argattan, hubannaa guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Maal barattan jennee yoo isin gaafanne carraa otoo isiniif laanne waan baay'ee akka jechuu dandeessan abdii guddaa qabna. Egaa amma duubatti deemnee hunduma isaa yoo tuttuqne yeroon keenya nuuf hin eeyyamu fuulduratti deemuun dirqama waan nuti ta'uuf waan torbee dubbanne qofa irratti waan muraasa tokko kaasee ta'aniin gara qabxii keenya guyyaa har'aatti waliin ceenaa. Hiriyaa gaa'ilaa akkamittiin filachuu danda'a mata duree jedhu irrattidha. Torbee lamman har'aa fi torbee har'aa kan itti dubbataa turre qabxiiwwan bal'aa kaafneerraa kanneen keessaa wanti har'a itti dabalee gara qabxii keenya har'aatti isin ceesisu yeroo baay'ee namoonni hiriyaa gaa'ilaa dhaabbachuu ni barbaadu obboloonni dhiiras shamarranii. Haa ta'u malee akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti hiriyaa gaa'ilaa isaanii dhaabbatanii yookaan qabatanii yookaan gaa'ila isaanii dhaabbatanii hin argamanii. Bara kanan hiriyaa qabadhee gaa'ilatti seena jedhu hin ta'u, bara dhuftuu jedhu hin ta'u, waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii, 5, waggaa 10 sanaa ol namoonni lakkoofsisan jiru akka tajaajila keessattis kan nuti arginu darbee hiriyoota keenya tokko tokkorraayis kan arginu jechuudha. Kanneen kanarraa wanti nan hubadhe tokko Waaqayyootu hiriyaa gaa'ilaa namaaf kenna, kaadhimmaa namaaf kenna. Amantaa jedhuuni Waaqayyoon waanuma buusee samiidhumaaf gadi buusee akka fidee bukkee kaa'utti namoonni yaadanii meerre Waaqayyo naaf hin kennine, meerre Waaqayyo naaf hin finne, Waaqayyo na dhoowwate, abaluufaatiif kennee kunoo gaa'ila gaarii dhaabbataniitu jiru. Jiranii gara Waaqayyoon komachuutti yeroo isaan dhufan ni argina jechuudha. Waaqayyootu hiriyaa gaa'ilaa namaaf kenna, Waaqayyootu gaa'ila namaaf dhaaba jechuuni Waaqayyo nama nuuf taatu qabee fidee hanga ciisicha keenya hanga iddoo algaa keenyatti fidee kunooti hodhu jedhee nutti kennee nu biraa deebi'e jechuu otoo hin taane Waaqayyoon kadhachuudhaan jilba keenyaan fuula Waaqayyootti gaafa jilbeeffannee Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo daayireekshinii akka nuuf kennu kallattii akka nutti agarsiisu ta'uusaa akkasumas yeroo Waaqayyo daayireekshinii nutti agarsiisu yeroo Waaqayyo kallattiidhaan laphee keenya keessa kaa'ee karaa maatii keenyatiin yookaan karaa hiriyoota keenyatiin yaadni qajeelaa mee jedhanii namoonni yaada nuuf kennanii tarii immoo waldaa keessattis ta'ee kallattiiwwan garaagaraatiin carraa nama wajjin wal baruu gaafa argannu itti siqnee nama sanaa wajjin wal baruu nama sanaa wajjin haasa'uu kaadhimmaa qabdaa jedhanii wal gaafachuu erga kaadhimmaa qabdaa jedhanii wal gaafatanii waa'ee gaa'ilaa irratti maal yaaddaa laphee koorra waan akkasiitu jira mee Waaqayyoon irratti kadhadhuuti yaada keenyaaf ibsi waliin jechuun waan dirqamaa jechuudha. Isteeppii amma kanaa fuulduratti deemuudha malee Waaqayyo harkiseetu hanga manatti nuu fidu eeguun barbaachisaa akka hin taanedha. Kana wajjin wal qabatee yeroo baay'ee kadhannaa immoo gaafa jennus namoonni tokko tokko guyyaadhaa gara guyyaatti torbeedhaa gara torbeetti yaa Waaqayyo hiriyaa gaa'ilaa koo naa fidi jedhanii otoo addaan hin kutin ni kadhatu. Kadhannaanumti sun akkuma jenne kadhannaanuma yeroo idduma jilbeeffattutti akka dhuftee biratti argamtus namoonni yaadan jiru. Kadhachuun akkuma jirutti ta'ee garuu erga kadhanneen booddee immoo nuuni rileeshinii garaagaraa feelooshipii karaa waldaa kiristaanaa karaa hawaasummaa fi kallattiiwwan garaagaraa goonu keessatti hiriyaa keenya wajjin walitti ba'uullee akka dandeenyu baruun baay'ee barbaachisaadha. Even namoonni oodii ta'an jiru amalli isaanii waldaa kiristaanaa dhaqanii tokkummaa obbolootaa keessatti makamuun barbaadanii hawaasummaatti makamuun barbaadanii mana barnootaa isaanii keessatti hiriyoota isaanii wajjin haasa'uun barbaadanii gadi ba'anii wookiillee nyaachuun barbaadanii
hojiidha mana gara hojii kanarraan kana fi kontaaktii nama tokko waliin illee kontaaktii hin qabanii nama wajjin illee haasa'uu hin danda'anii carraanii gaafa argamu illee nama wajjin dubbachuudhaaf baay'ee sodaatu baay'een saalfatu garuu gaa'ela barbaadu waan gaa'ela barbaadaniif hiriyaa gaa'ela argachuu yeroo dhaban itti deebi'anii waaqayyoon ni komatu jechuudha. Kun dogoggoraa akka ta'e sochiin nurraa eegamaa kan barbaaddatu nu jechuudha. Hawaasa keessa tarii hiriyaan gaa'elaaf nuuf taatu mana waldaa keessa jirti ta'a, mana barnootaa keessa waliin barannu keessa jirti ta'a, lafa hojii keenyaa jirti ta'a, jira ta'a. Iddoolee garaagaraaf kallattii garaagaraa jiraachuu danda'a waan ta'eef sosocho'uun dadammaquun ilaaluun hariiroo hawaasummaas cimsachuun nama wajjin walitti dhufanii haasa'uu nama wajjin wal baruudhaaf carraa argame hundumatti fayyadamuudhaan deemudha malee balbala ofii cufanii kan koo dhufuu diddee kan koo dhufuu didee jedhanii waaqayyoon komachuun sirrii akka hin taane gama kanaan kaasuun barbaada. Hiriyaa gaa'elaa kallattii nuti ittiin argannu keessaa inni tokko kominikeet gochuudha. Namoota naannoo keenyaa sarchi gochuudha, ilaaluudha jechuudha. Karaa ittiin nama barbaannu sana nama laphee keenya keessa bule kana kallattii nuti ittiin argannu hin beekamu waan ta'eef karaalee garaagaraatiin argachuu dandeenya waan ta'eef yeroo hunda alarti ta'uu danda'uu qabna. Erga kadhanne erga fuula waaqayyootti kadhanne gaa'ela dhaabbachuuf yookaan hiriyaa gaa'elaa qabachuudhaaf wantoota namarraa eegamu barree adeemsa sanaan deemu erga jalqabne immoo karaan ittiin argachuu qabnu karaalee garaagaraa ta'uu waan danda'uuf dammaqaa ta'uun barbaachisaa akka ta'e dubbachuun barbaada. Erga nama kana jedhe mata dureen har'a nuti irratti dubbannu hiriyaa gaa'elaa filachuu keessatti wantoota nama dogoggorsiisan yookaan wantoota karaarraa nama kaachisan qabxii jedhu irratti dubbanna. Egaa hiriyaa gaa'elaa yeroo gaa'elaaf geenyetti namni tokko gaa'ela dhaabbachuuf dursee hiriyaa filachuu qaba. Hiriyaa filachuudhaaf maal gochuutu sarra jira? Akkamitti filachuu danda'a hiriyaa? Akkamitti hiriyaa gaa'elaa argachuu danda'a? Qabxii jedhu irratti waan dubbanneef yeroo hiriyaa gaa'elaa filannutti akkamitti deemuu danda'uu qabna? Wantoonni nama dogoggorsiisan jiramoo hin jiru? Yoo jenne sirriitti jira jechuudha. Egaa wantoonni nama dogoggorsiisan hedduutu jira. Kanneen keessaa muraasa isaa isiniif tuqna. Gara Abrishiittiin isin dabarsa. Mee Abrish qabxii lama wayinuuf akaasu qabxii lama wayii hiriyaa gaa'elaa filachuudhaaf wantoonni nama dogoggorsiisan maali? Mee qabxii lama nuuf kaasitii isaaf immoo itti deebinee immoo waliin kan dudubbannu ta'a. Hordoftoota keenya ammas irra deebiin isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa osoo addaa hin kutin hordofaa. Tole baay'ee gaariidha. Guddaa galatoomii paaster. Egaa hiriyaa gaa'elaa akkamiin filadhu kan jedhu qabxiilee torbee ilaalle baay'ee qabna. Har'a garuu qabxii sana miti kan nuun ilaallu. Har'aaf qabxii kan birooti kan nuun ilaallu hiriyaa gaa'elaa filachuu keessatti wantooti nama dogoggorsan maalidha kan jedhudha. Egaa kaayyoon isaa inni nun barumsa gaa'elaa barsiisaa jirruuf namni filannoo sirrii akka inni filatuufidha. Filannoo isaatti akka inni hin gaabbineefidha. Wantoonni nama dogoggorsanii wantoonni dhugaa fakkaatan garuu dhugaa irraa godhan dhaloota keenya dogoggorsaa jiran waa baay'eetu jiru waan ta'eef maalidha wantoonni nama dogoggorsan kuni jennee gaafa kaafnu dogoggora kanaa irraa of eeggata jechaadha. Dhaloonni akka deebi'een dogoggorree irraa of eeggata. Akkas kan jedhamutu jira. Gowwaan ofirraa barataa gamni namarraa barataa. Gowwaani abiddi nama gubaa jettee gaafa himtu nama gubaayii jedhee dhaqee abidda tuqeetu gubatee barata. Gamni garuu gaafa gowwaan gubatu laaleetu wanni kuni abiddadhaa nama gubaayii jechuudha jedheetu gaafa gowwaan gubatu laalee irraa of eeggata. Nuuni gowwaa taanee gubannee barachuurraa gamna taanee gaafa gowwaan gubatu irraa barachuun gamnummaadha waan ta'eef gamanuma wantoota nuun kaafnu kun dargaggoota kanaaf baay'ee barbaachisoodha. Warra waa'ee gaa'elaa gorsaniif baay'ee barbaachisaadha. Gaggeessitoota waldaa keessa jiranii fi dargaggoota isaanii gorfachuuf gaariidha. Dargaggoonni gaa'elatti deemaa jiran immoo maalirraan of eeggachuu qaba? Dogoggora kamiitu jira? Dogoggorri kun immoo maalirraa baradha jedhanii wantoota isaan ilaaluu qaban ilaalla jechaadha. Inni jalqabaa ani kaasuu barbaadu dhiibbaa maatiiti. Maatiin namni gaa'ela dogoggoraa keessa akka galu gahee mataa isaanii hin taphatu. Sababa kanaaf gama maatiitiin gaafa laallu filannoo keenya irratti
karaa kallattiidhaanis karaa al-kallattiidhaan ta'eenis gaafa isaanii dhiibbaa geessisan hin argina. Iddoo tokko tokkotti akkamittiin maatiin dhiibbaa geessisu jennee gaafa ilaallu iddoo tokko tokkotti ijoollummaa kaasaniitu mucaan kee mucaa koof waliin jedhanii waadaa walii galu. Fedha daa'imman sanaa yookaan immoo fedha dargaggoota sanaa hin gaafanne gara fuulduraatti gaafanne akkasumas hin jenneeni maatii matu walii galee maatii matu fedhee ijoolleen sun gaafa guddatan ati kana baluuti jedhanii itti himu. Egaa ijoollummaa keettitu ati jirtu abbaa ishee waadaa galee waadaa naa galteetta mucaa kee naa kennii kan waliin jedhanii jiru. Inni kan biraanii maatiin tokko tokko immoo kanarraan addatti namni mana isaanii dhufee isaan gaafate gaa'elaa fi mucaa isaanii gaafate nama dureessa yoo ta'e nama qabeenya qabu yoo ta'e nama sana dhabuurraa qabeenya isaa ilaalanii sadarkaa inni irra jiru meeshaama biyya lafaa wantoota garaagaraatiin waan inni duroomee jiruu fi mucaa isaanii fedha ishee malee jaalalli dhugaatitu hin jiraatiin nama kana dabarsanii kennu jechaadha. Al takka takka immoo jechoota haamilee nama tuqan fayyadamuutiin mucayyoon suni yookaan dhiiraas ta'uu danda'a gaa'ela dhaabbachuun barbaadu amma yeroo isaa miti amma barachuun barbaada kaayyoo kootu dursaa gaafa jedhu ani cidha namoota baay'ee nyaadheera gaa'ela namoota baay'ee irratti hirmaadheera kanaaf gumaata baay'ee namaaf kenneera waan ta'eef anis isan namaaf kenne kana deeffachuun barbaada waan ta'eef heerumuu qabdaa yookaan immoo fuudhuu qabdaa. Ituun lubbuun jiru heerumtee si arguun barbaada. Ituun lubbuun jiru fuutee si arguun barbaada. Yookaan immoo dhaabattee hafuuf jettaayi. Hiriyoota kee ilaaltu jechoota akkas akkasii kuni namni sun ituu hin qophaa'in yookaan ituu isheen hin qophaa'in akka isheen dhiibbaa maatiirraa kan ka'e jechoota maatiin dubbatanirraa haala isaan kakaasan kanarraa kan ka'e ariitiidhaan kaayyoo isaanii gatanii gaa'elatti akka isaan galanii akka isaan ariifatan isaan gochuu keessatti gahee mataa isaatii qaba waan ta'eef maatiin dhiibbaa guddaa hin geessisu isa jedhudha. Egaa iddoo kanarratti baay'ee of eeggachuu qabna. Maatiin gatii dhiibbaa duratti geessiseef odoo hin taane kan nuun gara gaa'elaatti gallu yeroon isaa ammaayi qophii gahaa qabaayi kaayyoo ani bira ga'uu qabu bira ga'eeraayi isa jedhu hunduma isaa erga ilaallee booda hiriyyaa ani filadhe dhabu hiriyyaa maatiin naa filatedha isa jedhus egaa gaa'ela maatii keessi jiraata miti situ jiraata maatiin si gorsuu hin danda'u kallattii si agarsiisuu hin danda'u garuu hiriyyaa filachuu keessatti namni qooda guddaa qabu nama fuudhu yookaan mucayyoo dubaraa heerumtuudha malee maatii miti. Maatiin gorsuu danda'u kallattii agarsiisuudhaaf wantoota garaagaraa gahee mataa isaanii ni qabaatu. Kanarra kan darbe garuu dhiibbaadhaan nama isaan hin barbaannetti akka isaanii filatanii ariitiidhaan gara gaa'elaatti seenan gochuun baay'ee wanna dogoggoraatti nama gashaa gaabbiittis nama gasha waan ta'eef isa kanarraa of eeggachuun gaariidha. Inni lammaffaan dogoggoratti nama gashu oolmaadha. Oolmaan kuni isa Amaariffaan hulataa jennu jechaadha. Namni tokko oolmaa namaa oola, gaarummaa namaa oola, yeroo rakkattu si gargaara, yeroo qarshii barbaaddu sii kennuu danda'a yookaan sii liqeessuu danda'a. Iddoo rakkina keerra sii oola. Kana duwwaa miti. Yerooma namni ollummaadhaan yookaan immoo haala garaagaraatiin wajjin jiraatu kennaa namaa kennuu danda'a. Giifti seenu jechaadha. Kennaa namaa kennuu danda'a. Kennaan suni daddabalamee kennamaa, guyyaa dhalootaan kennamaa, ayyaanni waggaa gaafa dhufuun kennamaa, qarshiin gaafa barbaachisu hin kennamaa. Oolmaan kuni daddabalamaa gaafa deemu namni kun kaayyoo kaayyeeffate qaba yookaan immoo kaayyoo kaayyeeffate qabdi. Gaaf tokko gaaffii gaa'elaa
dhiyeessaa yookaan dhiyeessiti jechaadha. Namni hidhaa oolmaatiin hidhame kuni diduu hin danda'u. Lakkii kun fedha koo miti, kun kaayyoo koo miti jechuu hin danda'u. Wanta isa qabutu jira. Wanta isa hidhutu jira. Oolmaan namni sun oolee fi gaarummaa namni sun godhee fi yookaan gootee fi suni yaadachuudhaani gara gaa'ilaatti seena jechaadha. Yeroo tokko mucayyoon tokko abbaan ishee dhukkubsatee ture. Hiriyyaan abbaa ishee tokko dooktariidha. Kaansariidhaan waan dhukkubsateef abbaa ishee yeroo dheeraadhaaf yaadee kunuunsa garaagaraa erga godhee fi booda abbaan ishee lubbuudhaan ooluu hin dandeenye addunyaa kanarraa gaafa godaanu maalani oolaafi oolmaa maalan oolaafi jettee nama hiriyyaa abbaa ishee ta'e kanatti gaaffinni gaafate heerumte jechaadha. Oolmaa abbaa ishee ooleeni abbaa diduu hin dandeenye jechaadha. Gaa'ela kana itti seenuu diduu hin dandeenye. Ati hiriyyaa abbaa kootii jettee no ani nama bornaaf ta'u hiriyyaa akka kootiin fuudhaa heerumaa hin jenne. Oolmaa sanatu ishee hidhe. Gabaabumatti waan ani jechuu barbaadu yeroo hundumaa namni gaafa si gargaaru oolmaa wayii gaafa si oolu maaliif jedhi gaafatte. Maaliif jedhanii gaafachuun baay'ee gaarii. Sababiin isaa wanta tokko dudduubaa waa biraa harkifatee dhufa waan ta'eef wanta sanatti hidhamee jiru. Wanta sanatti hidhamee jiru adda baafachuun baay'ee gaariidha waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni sababii oolmaa kennaa garaagaraa irraa kan ka'e yeroo isaan dogoggoran argaa jirra. Gaa'ela dogoggoraa tokko nama gashan keessaa inni tokko oolmaa namni yookaan immoo kennaa garaagaraa ta'uu danda'a, qarshiidhaan ta'uu danda'a, inkaayinti ta'uu danda'a. Wantoonni kun turanii ka'anii gaa'ela gara fuulduraa keessatti filachuu keessatti dhiibbaa guddaa qabu waan ta'eef kanarraa of eeggachuun gaariidhaan jedha Paastor. Sagaleen kee miyuutii irra jiraa? Tole Abrish gooftaan si haa eebbisu naaf eebbifamii xiqqoo ibsaan koo gaabadee akka jiru sitti miira. Sababa kanaaf qulqullina hin qabaatu bakkina nama dubbataa jiru. Gaariidha Waaqayyoo si haa eebbisu qabxii ijoo fi baay'ee murteessaadha kanatti nuuf kaaftee inni jalqabaa dhiibbaa maatii. Maatiin ilmoo ofiitii fi waan gaarii ni yaaduu gaariin akka ta'uuf ni hawwu. Yeroo baay'ee immoo akkuma jedhamu namoonni umuriidhaan gaafa deemaa dhufanii ilmoon isaanii sadarkaa gaarii tokkorra geessee ga'ee arguu waan barbaadanii fi dafanii akka gara gaa'ilaatti galanii hin barbaadu. Garuu dhidhiibbaan maatiin qofti jedhiidhaan waan jarri mucaan ofii ilmoon ofii gaa'ila dhaabbattee yookaan dhaabbatee ijoollee ofii arguu hawwan qofaa fi otoo fedha Waaqayyoo otoo hin bariin qophii barbaachisaa ta'e otoo hin argatin nama jaallatan nama dhugaadhaan waliin karaa dheeraa deemuun argachuu otoo mirkaneeffatiin itti deemuun rakkoo guddaa akka fiduudha kanatti nuuf kaaftee oolmaa gaarii waliif ooluun kunis yeroo tokko sheemiin innoo akkas naaf godheera isheen akkas naaf gootetti maal jedheen didaa jedhuudhaan oolmaa deebisuudhaan dogoggora guddaa kufaatiif nama saaxilu keessa kan namaaf galame. Yeroo waliin barannu qabxii kan koo akka ol ka'uuf na qo'achiisaa turte na qo'achiisaa ture. Qormaata koo irratti illee dhaan dhukkubsannaan na gargaare. Gaafan dhukkubsadhe mana yaalaa na geessite carraan gara biyya alaa deemu naaf bane. Maatii kootiif akkas godhee akkas gootee yeroo akkasitti yeroo namoonni walirratti ijaaramanii irratti ka'an akkasitti na oolchite akkasitti na oolche jechuudhaan oolmaa lakkaa'anii maal jedheen jalaa didaa maal jedheen duddatti kennaa innoo akkas na godhee guyyaa rakkinaaf na qaqqabe jedhanii itti seenanii rakkoo keessa kan galan jiru. Oolmaan kan mataasaa danda'e garuu gaa'illi mataasaa kan ulaagaa mataasaatti qaba waan ta'eef gaa'illi oolmaa gaarii oolmadhuma gaariidhaan deebisuudha. Silumas namni oolmaa gaarii kan namaaf oolu namni kun boru naaf deebisa jedhee miti. Inni sirriin oolmaa gaariin sirriin isaa inni sirriin bu'uura sagalee Waaqayyoo qabuuf namummaa irratti hundaa'ee wal gargaaruun amala namummaa ta'uu wal deeggaruun amala ijoollee ta'uu Waaqayyoo ta'uuf malee siifan kenna naa kenni irratti hundaa'uu hin qabuyyuu qabdii ta'uu hin qabu jechuudha. Oolmaan gaarii kun wanta guddaa
murteessaadha dhaloonni baay'ee dogoggoraa jiranii kan irratti dammaquun barbaachisaadha. Inni sadaffaan rakkoo dinagdee wajjin wal qabatu wantoonni dhaloota baay'ee dargaggoota baay'ee dogoggorsaa jiru keessa isa kanarratti sirriitti of eeggachuun baay'ee akka barbaachisaa. Kun immoo namoonni baay'een kan dogoggoran sababa yeroo ta'e tokkotti waan ta'e tokko gochuudhaaf gaafa barbaadan kaka'umsa yeroo qabaatanitti waan godhachuu barbaadan sana waan raawwatachuu barbaadan sana gochuu yerootti dadhabanitti rakkoo sana keessaa bahuudhaaf ispeeshaalii rakkoon akka kanaa yeroo baay'ee shamarraniidha kan mudatu gaafa maatirraa fagaattee jiraattu tarii mana kiraa manaa kaffalachuu dadhabuun tarii kaffaltii mana barumsaa kaffalachuu dadhabuun warri maatirraa fagaatanii jiraatan wantoonni maateriyaaliin jiruuf jireenya barbaachisu gaafa nama hir'atu waa gochuudhaaf gaafa dinagdeen nama hir'atu nama rakkoo kana keessaa isa baasu nama harka isa qabu barbaadutu dhufa jechuudha. So rakkina sana rakkina yerootiif jedhamee qaawa yerootiif jedhamee waan hin taane keessa galuun gaaga'ama guddaa keessa akka nama fidu kana baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma amma jenne egaa kun namoota baay'ee kan dogoggorsaa jiru keessaa isa tokkodha. Sababni isaas namoonni hir'ina qabanii fi jecha nama isaan gargaaruu danda'u, nama harka isaan qabuu danda'u gara barbaaduutti deemu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa akka fakkeenyatti yoo fudhannee maatii tokko argina kakuu moofaa keessatti macaafa Ruut keessatti Nuhaamin Abemeleki Keleyooniif Maliyoon Beetel Yihudaa keessa otoo isaan jiraataa jiranuu rakkoon tokko isaan mudate biyya isaanii beelatu dhufe jechuudha. Beela guddaan gaafa rukutamanii jireenya qannoo barbaacha jireenya fooyya'aa barbaacha gara Mo'aabiin gadi bu'anii maaliif gara Mo'aabiin gadi bu'anii daabboo argachuudhaaf waan qaawwa jiruuf jireenyaa duuchuudhaaf jechuudha. Achuma kana keessatti dubartoota warra Mo'aabiin fuusisan jechuudha. Kan nama ajaa'ibu dhiironni sun hin du'an. Kan isaan fuudhan jechuudha. Ijoolleen isheen du'e garuu Beetel Yihudaan daabboo dhabde sun biddeena dhabde sun biddeena argachuu ishii Nuhaamin hin dhageesse jechuudha. Deebitee badhaadhuu ishii Beetel Yihudaan deebitee badhaadhuu ishii Nuhaamin ni dhageesse. Garuu yeroo ishiin ammoo lafa gadhiifte sanatti deebitutti ijoolleen ishii gaaga'ama guddaa keessa galaniiru lubbuun isaanii darbeera. Ruutiin fudhattee kan haalli ittiin ishiin deebite jiru. Rakkinni har'a qabnu boru furamuu danda'a. Dhabiinsi keenya har'aa boru dhufuu danda'a. Inni har'a qaba jennee itti maxxannu immoo boru yoomuu danda'a. Of harkaa dhabuu danda'a. Inni har'a birrii isaa yookaan maateriyaal isaa laallee itti siqne boru iyyoomuu of harkaa dhabuu danda'a. Nuti warri har'a dhabnes immoo boru nama hin qaba jennee yookaan karaa horiitiin itti siqnu caallee argamuu dandeenya. Xiyyeeffannoon keenya dinagdee irratti hundaa'e waan ta'eef gaafa sana gaa'ilan ta'uu kanarratti baay'ee of eeggachuun baay'ee murteessaadha. Kun baay'ee namoota baay'ee dogoggorsa. Yoo rakkanne rakkoo keenya ooluudhaaf Waaqayyoon akka kadhannu. Furmaanni tattamaan nu barbaachisa ta'e immoo obboloota keenya fuulatti qoddachuu wayya malee qabdii godhannee dinagdee qabdii godhannee gara gaa'ilaatti deemuun kufaatii guddaa fida. Sababni isaa piilaarii tokkittiidha. Horiin yookaan dinagdeen piilaarii tokkittiidha. Pilaarii keessaa isa xumuraatiyyuu namoonni baay'een garuu dinagdee hangafa godhu. Gaa'ilaa fi horii qabaa, mana qabaa, makiinaa qabaa, waan akkasii qabaa jedhu. Har'a koo baay'ee gaa'ila keessatti warri gaa'illi isaanii diigamee gargar ba'an keessaa baay'ee yoo ilaalte baay'een yoo ilaalame warra waa qabanii warra qabeenya qaban jedhamanidha. Gaa'illi baay'inaan diigamu jechuudha. Qabeenya qabaachuun gaa'ila hin ta'u, jireenya hin ta'u. Garuu inni guddaan fedha Waaqayyoo baruu fi jaalalaadha jechuudha. Isa kanarratti baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Qabxiin inni arfaffaan ijaa bahuu boodarraa Abrishi dabaltee waan ibsuu qabdu ni ibsita. Ijaa bahuu kan ammoo kallattii lamaanii ilaaluu dandeenya. Kallattiin tokko dhiiras haa ta'u shamarree kaadhimmaa ta'anii waliin jiraatan warri gooftaa hin beekne immoo warri biyya lafaa erguma wal fuudhaniyyuu yaada walii galuu dhabanii gargar ba'u jechuudha. Yeroo gargar ba'anii ani koo nama salphaa miti. Sitti ni dhamee ture malee si wajjin hin ture malee ani filannoo bal'aan qabaa filannoo ga'aan qabaa sababani sitti maxxane sababan si wal baree fi nama filannoo hin qabne seeta inda'um sitti agarsiisa kootu boru ganaman kan si caaltu harkisee fida boru ganaman kan si caalu wajjin gaa'ela dhaabbadha boru ganaman kan si caalu hiriyaa godhadha jedhanii walitti fokkoru ishee haarsuudhaaf yookaan isa haarsuudhaaf ganama sana dhaqanii fedhii nama tokko guutanii ka'aniitu jaalala malee wal qo'achuu yeroo dheeraa malee gara gaa'ilaatti dhufanii gaa'illi isaanii itti fufiinsa ta'uu dadhabee gargar cita jechuudha. Inni kun tokko isa kana jechuudha. Inni gara biraa asuma jalatti jechuun ijaa bahuu jechuun nama jaallatan sana nama wajjin turanii gargar ba'an sana ijaa bahuudhaaf jechuudha.
tokko tokko immoo nama gaafannaan jette nama gaafannaan didde sana haaloo ba'uudhaaf jecha nama gaafannaan dide yookaan gaafannaan didde sana haaloo ba'uudhaaf jecha fuudhuudhaaf yookaan itti heerumuudhaaf eeyyamamoo miti. Garuu namni sun barbaadu fudhachuu danda'a yookaan fudhachuu dandeessi jedhan itti ergu jechuudha. Itti erganii dhaqiitii gaafadhu nama ishiin barbaaddu. Simachuu hin dandeessi, simachuu hin danda'a jedhanii nama shakkan nama diduu hin dandeenye sana itti erganiitu gaafachiisa jechuudha. Isheen ilaaltee inni kun isaan barbaadu miti jettee dhaqxee tole jettii fi innis tole jedhaafi waan qaban harkaa nyaatanii saayikooloojii wal miidhanii gara waliin cisutti illee deemanii kisaarummaa guddaarraa waliin ga'anii dhiisanii akka biraa deeman. Ana didde garuu karaa biraatiin haaloo si baheera. Isa jedhu birrii walirratti bitanii waan cigaasa akkanaaf illee gochuutu jira beektaa. Kun waan baay'ee cigaasa jechuudha. Ana erga diddee nagaan hin galtu jedhanii hiriyaa ofii nama ishiin yookaan inni barbaadu walitti erguudhaan kisaaradhaan wal ba'u. Kun wangeela wajjinis hin deemu, namummaa wajjinis hin deemu. Kunneen akka kanaa akka jiru of eeggachuu. Nama sin jaalladha jedhe hunda dhuguma jaalala seenee nama natti miidhagdee ati jireenya fin taata namaan jedhe hunda dhugaadha jedhanii wajjin fiigurra intarestii maalii qabatee dhufee dugda duuba yaada kanaa dugda duuba nama kanaa maaltu jira inni adda baafachuun baay'ee murteessaadha. Isa kanarraa of eeggachuun gaariidhaan jedha. Mee qabxii itti fufu nuuf kaasi Abrish. Qabxii lamman sadan tokko itti fufi nuuf kaasi. Wantan am kaasi irratti wanti dabaltu illee yoo jiraate. Baay'ee gaariidha. Waa'ee maatii irratti yeroo darbe qabxii isa jalqabaa irratti ani kaasi irratti mudannoo tokko tuun hime gaariidha. Maatiin mucayyoo tokko nama kan biraaf waadaa galu namni sun nama qabeenya qabudha. Mucattiin garuu fedha dhabuu ishee mul'iftee sana booda obboloonni ishee abbaaniif haati mucaatti bilbilanii akkas jedhan mucaa kee kan keeti waan ta'eef sii kennineerra waan ta'eef kottuutii kan kee fudhadhu jedhanii. Kan baay'ee nama gaddisiisudha haalli turennaa. Dhufee mana keessaa etuu haatiif abbaan ilaalanii etuu obboloonni ilaalanii mucayyoo sana fudhatee sokkee jechaadha. Gabaabumatti gurgurachuu jechaadha. Gurgurachuu akka jechuuti. Qabxii amma ka'e isa sadaffaa irratti yeroo ilaallu immoo faayidaa garaagaraatiin namni faayidaa garaagaraatiin gaafa inni goonfamaa jiru ilaalaa jirra. Mana, konkolaataa, wantoonni darban kanaan goonfamanii gaa'ila hin feenetti galu. Kan baay'ee nama gaddisiisu tokko ituu yaada isaa gatii ibsiteefanii fakkiin tokko tokkotti dabaluu barbaada. Mucayyoon tokko akkas goote kan baay'ee nama gaddisiisu. Nama sanatti heerumuu barbaaddu garuu qabeenya isaa nama qabeenya guddaa qabudha waan ta'eef itti heerumte sana booda yeroo dheeraadhaaf dhalas hin godhanne waggaa lamaan tokko adda jiraatanii booda ani sirraa gargar ba'uun barbaada jetteen. Maaliif waan sitti yakke maaltu jira balleessaa maalan balleessee jedhee ishee gaafate. Hiriyaa ishee kan biraatti gaafa dubbattu nama kana wajjin durumayyuu qabeenya isaa ilaalee itti heerume malee qarshii inni qabu irraa hirmachuudhaaf ani itti heerume malee ani jaalladhee miti kanan itti heerume jette. Egaa mana murtii dhaqanii mana murtii gaafa dhaqanii maaliif gaa'ila kana diiguu barbaaddee gara jaarsoliitti isin erginaa jennaan kun waan jaarsoliidhaan furamu miti anaaf inni ciisicha irratti rakkoo qabna jette. Kun sababii isheen uumtedha malee rakkoo sanaa qabaatanii miti. Gaa'ila kana diiguudhaaf karooma qabdi turte waan ta'eef ciisicha irratti rakkoo qabna jette. Ciisicha irratti nama rakkoo qabuu fi ragaan biraa dhiyaatu. Isti dhaqaatii ilaalaa dhuguma rakkoo qabu jedhamee abboomuun hin danda'amu. Nama rakkoo akkasii qabu manni murtii gargaruma baasa waan ta'eef namni sun akka kanaan gargar ba'anii qabeenya isaa fudhatte isa barbaadde sana argatte jechaadha. Gabaabumatti faayidaaf jecha kan namatti siqan jiru waan ta'eef shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u of eeggannaa godhachuu akka qabanii gamanuma dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Inni kan biraan
Abrish walakkaatti egaa akkuma jedhe ibsaan koo badee waan jiruufi intiniin koo viidiyoon koo qulqulluu miti. Kanaafi ani dugda duuba goreen teeknika jiru maaneej godhaa. Itti fufiiti barsiisi qabxicha kan hanga xumuraatti yoo ibsaan koo dhufe xumura irratti dhufeen samaraayis godhaa barsiisuu kee itti fufi ati guutummaan guututti nan eegin. Tole egaa qabxiin afuraffaa irratti paaster atis akkuma kaaftee ijaabaudha. Ijaaba'uu jechuun gabaabumatti yaada isaa gaafa ibsu riyyaan lamaanii wal jaallatanii sababii garaagaraatiin walitti bu'uu danda'u, gargar ba'uu danda'u. Yeroo gargar ba'an yookaan immoo inni tokko yookaan isheen yookaan inni nama kan biraa jaallachuu danda'a. Yeroo inni jaallatu yookaan immoo nama sanarraa gargar ba'u nama sana inaafsisuuf jecha aarsuuf jecha ariitiidhaan anis isaa gadi miti yookaan immoo ani ishee gadi miti anis riyyaa qabadheen itti agarsiisa. Ilaalcha jedhuuni inaaffaa keessa galanii miira ijaaba'uutiin dhaqanii nama ittiin karoorsine nama ittiin yaadne wajjin gaa'ela raawwatu jechaadha. Namoonni akkasii bara isaanii gammachuudhaan jiraatan. Gaa'ela sana kan isaan hundeessuudhaaf ka'an nama jaallatan sana inaafsisuu ijaaba'uudhaaf aarsuudhaaf jedhaniitu godhan malee itti yaadanii nama sana jaallatanii miti. Kanaaf inni kun yeroo baay'ee gaa'ela dogoggoraa keessa namni akka galee gatii baasu wantooti nama godhan keessaa isa tokkodha. Shanaffaa irratti akka qabxii shanaffaatti kanan kaasee carraa biyya alaati. Carraan biyya alaa biyya keenya baay'ee miidhaa jira, dhaloota keenya baay'ee miidhaa jira. Kan baay'ee nama dhibu keessumaa lammiin biyya keenyaa biyya alaa jechuun lafatti jireenyi koo jijjiiramuudha, lafanitti maatii koo gargaaruudha jedhanii yaadu abjuun sammuu isaanii keessa jiru guddaadha waan ta'eef lafa abjuu koo bira kan hin ga'u yoo biyya alaa ba'eedha jedhanii waan yaadanii fi nama biyya alaa isaan geessuu danda'u bifa kama qabaatu, amala kama qabaatu, qabeenya dhabuu qabaatu, waan fi umurii isaa 60-70 ta'uu isaaniif biizinasii isaanii miti. Biizinasii isaanii inni jalqabaa nama sanaan qabatanii biyya alaa ba'uudha. Ameerikaa, Awurooppaa, biyyoota garaagaraatti ba'uudha waan ta'eef al takka rakkina guddaa keessaa dhaloonni kun galaa jira. Nama waggaa 60, nama waggaa 65, nama hojii maraa ritaayir godheetu mucaa dargaggeettii maa reef waggaa 18-19 amma 20tti jiran biyya keenya keessaa fuudhanii deemaa jiru. Kanaaf obboloota koo carraan biyya alaa Ameerikaa soo deemtan biyyuma lafaa keessa jiraattu, Awurooppaa soo deemtan biyya lafaa keessa jiraattu, haalli jireenyaa faasiliitiin jiru wal caaluu danda'a malee addunyaa biraa keessa mootummaa waaqayyootti namni nama geessu hin jiru waan ta'eef sammuu keenya keessatti wantoota garaagaraa uumnee gaa'ela bara keenya umurii keenya 2-3ffaa yookaan harka caalu keessatti dabarsinu dogoggora uumurraa of eeggachuun baay'ee gaariidhaan jedha. Inni kan biraan paaster qabxii 6ffaarraa kan jirudha. Inni qabxii 6ffaan jaalala sobaati. Jaalala sobaa kana namoonni baruudhaaf itti ulfaata. Jaalala sobaa. Sababiin isaas nama jaallatu fakkaatee itti dhiyaata. Yookaan immoo nama jaallatu fakkaatee itti dhiyaatti. Bakka inni dinqisiifataa, inni dhiiraa yoo ta'e rifeensa ishee, guutummaa qaama ishee, ija ishee waa hundumaa kaasee dinqisiifataa. Jaalala keerraa kan ka'e kunoo hirribni na qabu didee jedha. Akka barbaade rafaa. Jaalala keerraa kan ka'e nyaatni naa nyaatamuu didee, dhugaatiin naa dhugamuu didee jedha. Dhugaasaa yoo ilaaltan garuu halkan sanatti yookaan buddeen 2 nyaateera yookaan waa meeqa ta'eera. Innaa jechoonni kun hundumtuu jechoota sobaati. Dhugaa miti. Dhugaarraa kan fagaatanidha. Dhugaa garuu fakkaatu. Nama sana hin gowwoomsa waan ta'eef. Kana macaafa qulqulluu keessaa abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaafnee gaafa ilaallu Daliilaa argina. Daliilaan qarshiidhaan bitatan Samsooniin nu garboomsi.
Samsooniin akka nuni harka keenyatti qabannuu fi ulfina isaa akkaataa irraa haaduu dandeenyu haala nuu malii nama kana qabachuu barbaanna humna sarraa kaasuu barbaanna adaraa kee nuu gowwoomsi jedhan isheenis akkas jette miilla ishirra keessee sukkuumaa Saamsoon baay'ee si jaalladhaa jechaa lafa humni kee jiru humni kee akkamittiin fudhatamuu danda'a jecha isheen dubbatte keessaa kan baay'ee na suukkanneessu akkamittiin si salphisuun danda'ama jettee namni akkamittiin salphachuu akka danda'u daliilaatti meechaadha Saamsoon. Isheen kan isheen kana goote jaalalaaf jettee miti. Kanis nama sin jaalladhatti jettu kana salphisuuf kan isheen yaaddee jaalalaaf miti qarshiidhaaf jettee. Kanaaf namoonni qarshiidhaan bitamanii dhaloota kana gowwoomsan jiru. Lammaffaa immoo jaalaluma sobaa sin jaalladhe jedhanii ishee durbaa waan biraa keessaa yookaan immoo sadiiraas ta'uu danda'a waan biraa keessa gashuu kan danda'anii waa baay'eetu jira. Kanaaf jaalala sobaa baay'ee of eeggachuu qabna. Dhuguma jaalalli sobaa kuni kallattiin ittiin adda baafannu waa baay'eetu jira waan ta'eef kallattii garaagaraatiin namni tooftaa garaagaraa qaba. Dhuguma namni kun na jaallatti. Dhuguma namni kun na jaallata moo jaalala sobaati. Isa jedhu adda baafatee gaa'elatti galuu qaba jedhee yaada. Sababiin isaas namoonni baay'een Waaqayyoo siinnaa kennee jedhanii kallattii garaagaraatiin gowwoomsa akkasii keessatti waan hirmaataniif egaa waan nyaadhaatti waa nama nyaatti jedha waan ta'eef waan nyaadha inni akka nyaatamne irraa of eeggachuu qabnan jedha. Qabxii torbaffaa jedhee kanan kaa'ee jaalala miidhagina alaa irratti hundaa'ee inni kuni baay'ee nama dogoggorsa. Namni aluma namaa laala, bifa namaa laala, keessa namaan beeku. Inni guddaan Waaqayyo barbaadu keessa eenyummaa namaa gargar baafannee keessa namaa baruun salphaatti baruun hin danda'amu. Yeroo fudhachuu danda'a garuu isa keessaati miidhagina isa keessaa ilaaluu irratti xiyyeeffachuu qabna. Namoonni baay'een qaama namaa ilaalanii, bifuma namaa ilaalanii, teessuma namaa ilaalanii, rifeensa namaa ilaalanii, ija namaa ilaalanii gaa'elatti galuu barbaadu. Kuni miidhagina alaa mul'atudha. Miidhaginni alaa mul'atu kun immoo nama dogoggorsa. Gaa'ela sirriitti akka nuun hin galle nama godha. Wanti alaa mul'atu kun baay'een isaa artifishaaliidha. Dhugaa miti. Kan baay'ee nama dhidhiinku namni kosmootikiidhaanii inni gurraacha magaala ta'uu danda'a, diimaa ta'uu danda'a. Namni rifeensa hin qabne rifeensa qabaachuu danda'a. Baay'ee wantoota addunyaan kuni wanta feek ta'ee guutamuudha waan ta'eef wanta alaa irratti xiyyeeffachuu qabnu. Rifeensa ilaallee namni jaallanne gaaf tokko gaafa rifeensi irraa deeme jaalalli keenya nurraa deema. Qaama nama guutuu ta'e kana ilaallee yoo gaa'elatti gallee qaamni kun gaaf tokko hin hir'ata. Bifti kuni gadi bu'aa deema. Simboon namarraa godaana. Gaaf sana jaalalli sunis rakkoo keessa galaa deema waan ta'eef kanarraa of eeggachuun gaariidha jechuun barbaada. Kana waa'ee Aminooniif Tiimaariin Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 kaafnee gaafa dubbisnu jaalala waanuma alaa irratti mul'ateeni miidhagina obboleettii isaa ilaalee gadi malee jaallatee wajjinan ciisaa jedhee dirqisiisee gudeedee erga gudeedee booda garuu hamma ishee jaalate gararraa ishee jibbee jedha. Kun jechuun jaalala dhugaa irratti kan hin hundoofne fedhuma foonsaa irratti fedha foonsaa gammachiisuu qofa irratti kan hundaa'e akka ta'e ilaalla. Inni kan biraani qabxii 8ffaarra kan jirudha. Jaalala haala irratti hundaa'e. Egaa haala irratti hundaa'u jechuun sadarkaa barumsaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a, wanuma garaagaraa addunyaa kana irratti waan nuun qabnu jennu sanarratti kan hundaa'e jechaadha. Jaalalli akkasii wanta nuun qabnu sanarratti kan hundaa'edha malee nama sanarratti kan hundaa'e miti.
Jaalalli immoo namoota wal jaallatan lama gidduutti kan hundaa'u malee qabeenya irratti kan hundaa'u miti, barumsa irratti kan hundaa'u miti, qomoo irratti kan hundaa'u miti. Wantoota garaagaraa nuun addunyaa kanarraa lafa keenya irratti kan hundaa'u miti waan ta'eef jaalalli haala irratti conditional dha. Jaalalli haala irratti hundaa'e kuni haalli sun hamma jirutti jaalalli sun hin jiraata. Haalli sun gaafa iddoodhaa ka'ee garuu jaalalli sun iddoo hin jiru jechaadha. Gabaabumatti qarshii irratti jaalalli sun hundaa'eera taanaani hamma qarshiin sun jirutti jaalalli sun hin jiraata. Gaafa qarshiin sun dhume jaalalli sun hin jiru. Namni tokko sadarkaa barumsaa inni qabuuni jaalalli sun achirratti hundaa'e yoo ta'e gaaf tokko sammuu ala yoo ta'e barumsa inni qabu sun takkaatti sammuu isaa keessaa rakkoon yoo isa mudate jaalala dhugaa irratti waan hin hundoofnee fi yookaan beekumsa inni qabu irratti waan hundaa'eef achuma irratti dhaabbata jechaadha. Kanaaf jaalalli haala irratti hundaa'e wanta nuun irratti hundoofne jaalalli sun gaafa iddoodhaa butamu jaalalli keenyas iddoodhaa inni bamaa jechaadha. Kanaaf isa kanarraa of eeggachuun gaariidhaan jira. Inni kan biraan gaa'ela dogogguraatti maaltu nama gashaaseeru raajii sobaati. Raajii sobaa. Bara kana keessa raajonni sobduun danuutu lafarratti gadhiifamee jira. Gaa'ela namoota baay'ee keessa galanii warra gaa'ela dhaabbanne jeeqaa jiru, warra gaa'ela dhaabbatanis jeeqaa jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku. Haasaamti isaanii waa'ee gaa'elaa jeequu fi namoota hiriyyaa gaa'elaa jeequu irratti kan hundaa'edha. Ani kan na mudate tokko tun dubbadhe baay'ee gaariidha. Mucayyoo tokkooni Waaqayyoo fedha koo miti hiriyyaa keerraa gargar bayyisiin jedhaa jedhee namni suni hiriyyaa isheerraa Waaqayyoo fedha koo miti jedheera. Kanaaf si wajjin walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'u. Maaliif Waaqayyoo dubbate waan ta'eef jettee guyyaa sanaa kaastee bilbila isaa delete gootee feesbuukii isaa unfriend gootee iimeelii isaa hin balleessite kallattii inni ishee argatee dhiifama yookaan immoo ofitti araarfachuu danda'u hundumaa cufittiin jedhe raajichi. Achi booda egaa raajii jechuun baay'ee ulfaata raajii sobduudha. Cuuf ergee booda nama sanarraa edda ishiin gargar baatee Waaqayyoon waan waaqessite itti fakkaatee edda isheen tooratti galtee booda Waaqayyoo anaaf si kennee. Ana wajjin gaa'ela akkatti dhaabbattu Waaqayyoo barbaadeetu. Egaa wanni akkasii keessa jira, bara akkasii keessa jira. Al takka takka immoo raajii bosubaa raajanii nama waggaa 40tti mucaa waggaa 18 gaafa heerumsiisan. Hin didda taanaan balaa konkolaataatu taata. Lubbuu kee bara kana hin darbitu. Akka tasaa addunyaa kanarraa hin godaannasiin jedha Waaqayyoo jedhanii joorsisuutiin egaa gaa'elatti gashuu gabaabumatti gaa'ela jechuun dubbii raajii irrattis kan hundaa'u akka hin taane barumsa keenya yeroo darbee keessatti ilaalaa turre waan ta'eef dubbii dhugaa sagalee Waaqayyoo irratti hin hundaa'a. Waaqayyo karaa raajii dubbatu jechaan jiru dubbachuu danda'a. Dhimmi irratti hundaa'u garuu sagalee Waaqayyooti. Raajiin kamiyyuu dubbatamu akka dubbii Waaqayyootti qoramee ilaalamuu qaba. Wanti akka dubbii Waaqayyoo hin taane kamiyyuu Waaqayyoo biraa miti isa jedhu baruun gaariidha. Qabxii kurnaffaa irratti kanan kaasu maaltu gaa'ela dogoggoraatti nama galchaasa jedhuuf abjuu dogoggoraati. Abjuu dogoggoraati. Macaafa qulqulluu keessatti macaafa lallabaa lakkoofsa 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 3 fi boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra deemnee gaafa laallu baay'inni hojii abjuu namatti fidaa. Abjuun baay'ee fi dubbii baay'ee keessaa wanti waa'ee hin baafne baay'eetu jira jedhee iddoo sanatti dubbata. Wanta waa'ee hin baafne baay'eetu jira. Baay'inni hojii abjuu namatti fiduu danda'a jedha. Sababa kanaaf namoonni tokko kan isaan dogoggoran dhiirri tokko ka'ee shamarran abjuudhaan yoo argee abjuudhaan galgalasii argeetii ati har'aa kaaftee Waaqayyo anaaf si kenne ati hiriyyaa mootii haadha manaa koo kanaa taatuu fi siin natti agarsiise wajjin buddeenitu nyaannu argine wajjinitu waancaa tokko keessaa dhugnuun argee jedhee namoonni dhugaa ba'anii baay'eetu jiru. Baay'ee namni tokko nama abjuudhaan argee hundumaa hin fuudha yoo ta'e dhiirri tokko umrii isaa keessatti hammuma fuudhuutti yoo xinnaate mucaa ijoollee durbaa 100 ilaaluu danda'a abjuu isaati. Warra abjuudhaan argee hundumaa hin fuudha taanaan inni xumurri isaa akka mootii Solomoon haadha manaa 1,000 qabaachuudhaaf jedha jechuudha.
Yookaan immoo abbaa manaa kuma tokkotti heerumuudhaaf jecha. Kanaaf gabaabumatti waan abjuu keenya irratti hirkachuu hin qabnu. Nama sana garmalee yaaduurraa kan ka'e sammuun keenya dhiphachuurraa kan ka'e waa'ee nama sanaa abjoochuu dandeenya. Waa'ee ishee abjoochuu dandeessa. Kanaaf abjuu irratti hirkachuu kan qabne macaafni qulqulluu nutti himaa. Gabaabumatti garuu Waaqayyo karaa abjuu hin dubbatu jechaa jiru. Waaqayyo dubbachuu danda'a. Garuu abjuu keenya irratti of gatuu hin qabnu. Nama abjuudhaan argine hundumaa gaa'elaa fi kaadhimuuni yookaan immoo gaa'elaa fi ilaallachuun rakkootti nama gashuu danda'a waan ta'eef of eeggachuun gaariidha. Inni kan biraan qabxii 11ffaa irratti kanan kaasu mallattoo dogoggoraa fayyadamudha. Mallattoo dogoggoraa fayyadamuu jechuun namoonni tokko gaa'ela keessatti hiriyyaa gaa'elaa gaafa filatan hin kadhatu, yaalii garaagaraa godhu, hin barbaadu, wanti barbaadan sun milkaa'uu didaa, kadhannaan isaanii suni yerootti deebii argachuu didaa, yeroo kana mallattoo fayyadamuutti deebi'u. Akkas jedhu gooftaa bara fakkeenyuma isinii kaasan har'a Waaqayyoo sin kadhadhaa waldaa dhaqeen barcuma isa fuuldurarran taa'a. Isheen karaa mirgaa dhuftee teessuu haadha manaa godhinaaf kennii maqaa Yesuusiin ameen jedhee qaba. Amma egaa mallattoo fudhate. Mallattoo isaa maal? Isheen karaa mirgaa dhuftee teessuu haadha manaa koo akkanaaf taatuuf sin kadhadhaa jedhee ameen jedhee ga'e. Egaa mallattoon dogoggoraa yoo ta'e Abrish asirratti baay'ee kan si ajaa'ibu yeroo darbe mucaan tokko diraamaa wayii hojjetteetti kan si dhibu mallattoo kana biratti maali da'u beektaa amantii waan jedhamu waan amantan akka waan fudhatanitti lakkaa'aa jedha wangeelli. Namni amantii hanga sanaaf icaa qabu tokko tulluu nanaa gaara naasii buqqa'ee gara galaana walakkaa dhaqee yoo dhaabame jedhe in jedha. Kanaaf namni amantii waan gochuu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf bukkee koo dhufti kan kootii dhuftee na bira teessii na bukkee teessee nagaa gaafatti yookaan waan akkasii na kooti. Ani immoo nana mana kan ammoo Waaqayyo hin godha hin dhufti ishiin na bira dhuftee teessu kan kooti jedhaniitu amanu. Kan si dhibu mallattoo kaawwachuu isaanii qofa otoo hin taane mallattoo sana akka amantiitti akka nama amantiidhaan abboomeetti amantiidhaan isheen na bira teesse kun kan kooti amantiidha ta'e I receive jedhaniitu haalli ittiin deemanii qoramantu jira. Goola bee waan kanattiin siif dabala. Amantiin daangaa qabaa. Maalidha kan nuti amannu? Waaqayyo garmalee qoruu, amantii gara jireenya keenya deebisee qoruu, amantii Waaqayyoon ittiin qorru osoo hin taane amanuun amantii shaakaluu yoo barbaachifne waan biraatti shaakaluu qabna malee jireenyatti qalladuun, jireenyatti qoosuun, jireenyatti amantii shaakaluun hin ta'u waan jedhu dabalee si kaasuuf itti fufi. Baay'ee waa'ee amantii gaafa kaafnu amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin dhaga'uurraatii jedha. Dhaga'uun immoo sagalee Waaqayyooti. Egaa amantiin kan inni dhufu sagalee Waaqayyooti. Cal jennee amanna miti. Wanti nuun amannu wanta akka dubbii akka sagalee Waaqayyootti ta'edha. Fakkeenyaaf amma shamarree tokko kaatee maqaa Yesuusiin nan amana Waaqayyo dhiira na godha jettee yoo amante I receive yoo jette hin taane kun hin ta'u. Maaliif dubarri tokko dhiira taatii jedhee hin caafamne sagalee Waaqayyoo keessatti. Kanaaf amantiin dhaga'uurraati. Dhaga'uun immoo sagalee Waaqayyoodhaati. Wanti nuun amannu mataan isaa wanti akka sagalee Waaqayyootti ta'edha kan nuun amannu malee wanta sagalee Waaqayyoon ala ta'e amanuu hin dandeenyu. Kanaaf milikkita akkasiitiin fayyadamuun macaafa qulqulluu keessatti namoonni milikkita akkasii fayyadaman miidhaman jiruu jennee gaafa ilaallu eeyyee jiru. Yooftaa'ee fudhachuu dandeenya. Yooftaa'een yaa Waaqayyo mo'icha kana naalaadhu. Mo'icha kana naalaattee gaafa deebi'u isan jalqaba arge yookaan immoo jalqaba natti dhufe aarsaa godhee sii dhiyeessaa jedhee kan jalqaba mo'icha sana irratti isa simate immoo mucaa durbaa inni qabudha. Mucaa durbaa isaa sanaa egaa aarsaa gochuuf waree waadaa galee akka jechuuti. Na baay'ee wanta hamaadha. Nuni milikkita nuun fudhannu gara dogoggoraatti nama geessa. Isuma fakkeenyuma silaatuun sii fudhadhe karaa mirgaa kusheen teessee haadha manaa koo gootee akka tinaaf laattuu fi siin kadhadhaa maqaa Yesuusiin ameen I receive jennee baanee ajannu fakkeenyaaf.
Achi booda jaartiin waggaa 60 kirkiraa maulee qabatanii dhufanii si bira ta'an. Hin fuutamoonni fi. Kanaaf wanti nuuni maal amanne isa jedhudha. Milikkita nuun fayyadamnu mataan isaa wanta akka dubbii waaqayyoo hin taane cal jedhanii abjuudhaan maraachuu akkasirraa of eeggachuu qabna kan jedhudha. Inni 12ffaa irratti ani kaasu dhuga ba'umsa namootaati. Dhuga ba'umsa namootaa. Dhuga ba'umsa namootaa irratti baay'ee of eeggachuu qabna. Kana jechuun maal jechuudha? Namootumatu gara keenya dhufee abaluu fi Mr. X fi Mr. Y gaafa si wajjin teessanii haasoftanii ati gaafa ishee burshitu isheen immoo gaafa si burshituun argee siree tokkorra gaafa si ciiftaniin argee xoofoo tokko keessaa gaafa si dhugdaniin argee kan argee eenyudha? Nama biraat arge. Wanti nan argee siin jedhe suni dhuguma argee haa ta'u sobee walitti si fiduudhaaf argee haa ta'u maaliif mootiiviin isaa maal akka ta'e hin beektu. Namumatu si argee isa namni si argee sanarratti hundooftee ani bakka abaluunis argiteetti naa mirkaneessiteetti kanaaf anaaf si kenneera yookaan immoo ani kan keetii ati kan kootii jettee gaa'elatti wanta si gashuu fi ragaa gahaa miti jechaadha. Kanaaf namoonni gaa'ela dogoggoraatti akka isaan galan wantoota isaan godhu keessaa tokko dhuga ba'umsa namootaati. Namootatu nan argee nan abjoodhee mul'ata waa'ee keessan argee jechuudhaani namoota walitti fiduu sana booda rakkoo guddaa keessa galu. Baay'ee sila waan ani dubbachuudhaaf jedhee raafadhe tokko namoonni rakkoo dinagdeef jedhanii yookaan immoo baay'inuma qarshiif jedhanii walitti dhufanii al takka takka qarshiin gaa'elan ta'u. Gaa'elan ta'u. Biyya Itoophiyaa keessatti yeroo darbe artistiin tokko jirti turte. Artistiin qarshii guddaa baaftee gaa'ela dhaabbatte tokko jirti turte. Gara cidha isaanii sana irratti gara miiliyoona tokko wayiitu ba'e natti fakkaata. Gaa'elli suni kan baay'ee si dinqu waggaa tokko yoo baay'ate waggaa 2 ture natti fakkaata. Kanarra caalaa hin turre. Baasiin miiliyoonni meeqa irratti edda ba'e booda gaa'elli sun turuu hin dandeenye. Maaliif gaa'elli baay'ina qarshii irratti kan hundaa'u miti. Gaa'elli ulaagaa baay'ee qaba. Of eegga. Keessumaa kan warra biyya lafaa isaanillee gargar bu'uu danda'u. Kan kiristiyaanaa garuu gargar ba'uu hin danda'an. Takkaa itti gallaan hamma bara dhumaatti hamma namni sun du'aan sirraa gargar ba'utti yookaan du'aan gargar sirraa baatutti gaa'ela sanatti qabamtee jiraatta. Takkaa gaa'ela sana keessa galtee qaban ta'eef. Kanaaf ituu itti hin galiin of eeggannaadhaan ilaallatanii gaa'elatti galuun gaarii.